Imagine yaadaan restaurantii keessa jirtanii biyya alaa jirtanii biyya afaan sammaleen dubbatamne. So namichi si ajajamus ta'uu danda'a. Maal nyaachuu barbaada jedhee si gaafate ta'a. Okay, nama wajji deemtan qofa osoo hin taane namni siif ajajamus yookiin immoo waitariin jechuudha. Siif ajajamaa miti si gaafata. Gaafatamte ati kana nyaachuu barbaadda. Isa kana osoo hin caccabsine osoo nama biyya biraarraa dhufee fi nama afaan kana amma bare ittiin fakkaanne akkami ajajatta. Okay, are you ready for that? Okay, qophooftanii akkana jettaniin. I'd like to eat pasta. I love pasta with tomato sauce. Jedhame. Sanbooda maal jedhee namichi natti haasa'u. That sounds delicious. Jecha kana akkam jettu? Delicious. That sounds delicious. Waan mi'aawa fakkaata. Mi'aawa jechuun nyaataa fi wantoota nyaadhamu kan akka nyaataa suugoo nyaata adda addaa kana maal jennaani ni mi'aawa jechuudhaaf sweetin jettuuni waan sukaraatiif suni delicious jedhama jechuudha. Delicious jennaan jechuudha. So waan hedduu mi'aawa fakkaata. That sounds delicious. Mi'aawa fakkaata jechuudha. Okay. Sanbooda what do you want to drink jedhee kana wantuun waan taate jennee mire what do you wanna drink? Okay. What do you want to drink jechuus nama dandeessa beekaa asirratti hin danda'amu jenne. Okay. So what do you want to drink? Waan dhugduu maal barbaaddaa jedhee na gaafate jechuudha. Sanbooda waan hin dhuguun himaaf amma. Akkamiin jedheeni? I will have some orange juice. Orange juice. Orange juice. Kam sirriidha? Jechuudha orange juice. Okay. Sagaleen jamtun bakka lama jirti. So yeroo inni akkasii dhuftu yeroo hunda tokko qofaa keessaa dubbatama akka ingiliffatti jechuudha. So I will have tajettu asirratti akka asubbaa gartan kana williitu as ture willirraa illee lameen fudhannee hambifannee kan kutee jira jechuudha. Gabaabsuuf jechuudha kun. Haasawa normaala yeroo haasawan akkasii haasawan. So maal jedhama? I'll have maal jenne? I'll have some orange juice. I'll have some orange juice. Hanga asii hafuura tokko hin jenna. I'll have some orange juice. Al tokko jedhame? Jettanii? Akkana jettanii? I'll have some orange juice. Good. Sanbooda namicha waan dhugu si gaafate ati hoo maal dhugdettee deebistee gaafattaa mire haasawni akkasitti haasawni deemaa waan jiruuf hin dhaabbanne. So ati hoo jettee gaafattaa. And you ka jedhu. And you akkasii jettu jechuudha. Malee and you hin jettu jechuudha. Okay. So let's try one more time. Al tokko haa yaallu waliin. I'll have some orange juice. I'll have some orange juice. And you? I'll have some orange juice. And you? Akkaataa kana akkasii jettu jechuudha. So hiikni isaa ani juicy orange yookiin immoo juicy burtukaanaatiin barbaada. Okay. Ani juicy burtukaanaatiin dhugaa ati hooyi jechuu jirte jechuudha. Asirratti haaviin tuni dhuguudha jechuudha. Haaviin dhugus taati nyaachus taati. Okay, waa'ee qabeenya yeroo haasofnus ni fayyaddi jechuudha. Kontekstii yookiin immoo haala haasawa keenyaatu murteessaadha jechuudha hiikaa isaatiif. Dirqama hiikaa tokko qofa qabaachuu hin qabdu jechuudha. Alright. Sanbooda maal waan hin gaafadhe ati maal dhugdaa jedhee waan hin gaafadheef inni waan deebisuu ilaalla. Akkas jedhee I'll take a bottle of water jedhee I will take a bottle of water. Kan jettu kana maal goone? Akkuma as gubbaa gartan al jennee miti. Aliin tun williidha. Waan fuuldura yeroo ibsannu jechuudha akkasitti dubbanna. So gabaabsinee yeroo jennu immoo akkanatti teessi. Will jechuudha I will jechuudha al jenneetti dubbanna jechuudha. I'll take a bottle. Jedhamee ammaasi. I'll take a bottle. Jettanii ammaasi haa fedhu amma. I'll take a bottle of water. Asirratti akka video waa'ee pronunciation
keessatti ilaaltanitti viidiyoo kun as gubbaa jirtan yoo tuwitan waa'ee pronunciation if keessaa qabdi maal jenne dhiyootana yeroo akka Ameerikaatti dubbisnu jecha bottle jettu tanaa fi water jettu tana diitti deebisanii flaptii jedhamti jenne sababa iin asiin jirtuu fi asiin oon jirtuuf okay L'in tun powering qabdu so yeroo vowel lama jidduu konsonantiin takka dhufte jechuudha asiin vowel dubbachiistu jechuudha jidduu tana konsonantiin dubbifamaan tiintu yoo dhufte maal jenne diitti jijjiiramti so bottle jenna saniif bottle of water kanas hana diitti deebisan sababa dubbachiistu lama asiin jirtuuf tiintun jidduu dhufnaan akka Ameerikaatti dii taati jenne seera biraan qabu jechuudha kanuma seerri isaa water okay bottle of water jettani so I'll take a bottle of water amma dafaa jedhaaga I'll take a bottle of water okay sambooda erga hafuura xiqqishaa tokko fudhattan booda I don't drink juice very often ka jedhu kana okay jecha kana often isni jenna often isni jenna jechuudha loqoda British fi America jidduutti jijjiiramaa deema jechuudha so I don't drink juice very often yookiin immoo I don't drink juice very often so al tokkoon haa jennu amma walirratti I'll take a bottle of water I don't drink juice very often let's try one more time I'll take a bottle of water I don't drink juice very often I'll take a bottle of water I don't drink juice very often okay bareeda deddeebisaa shaakalaa viidiyoo kana yeroo nan jedhu fi yeroo sagaleen nama kaanii jettu jala deddeebisaa jedha formulaan biraan jiru wanta jedhamu jala deddeebisanii jedhu qofa jechuudha afaan kan nama barsiisu ijoollee xixiqqoo fudhadhaa fakkeenya yeroo namni guddaa waan tokko jedhu jala jetti osoo jettu kan mataa isii qabachaa deemte jechuudha so hiikni jecha kana I'll take a bottle of water yeroo jennu ani bishaanin dhugaa jechuudha yookiin bishaanin fudhadhaadha asirratti I'll take a bottle of water ani bishaanin fudhadhaa okay yookiin bishaan dhuguu deemte jechuudha waan biraan barbaaddu waan dhuydu so sambooda maal jedhe I don't drink juice very often ani asiira yookiin immoo akka arabatti asiira jedhanii miti juusiin immoo juusii jechuudha juusii jennaan miti afaan keenyatti maal jennaan wanta firii adda addaa daakanii jalaa dhugan kana maal jettuun afaan oromootiin mee juusii jennaan miti yookiin immoo isin koomentii jala naa kaa'uudhaan na beeksisaa wajjii barannaa jechuudha so maal jedhe juusii baay'ee hin dhuguu jedhe okay yeroo baay'ee juusii hin dhugu jechuudha often jechuu yeroo baay'eedha very often yeroo baay'ee jechuudha so I don't drink hin dhugu juusiidha juusii jechuudha very often yeroo baay'ee okay sambooda maalin jedheeni that's healthy jedheeni that's healthy jennu healthy suni fayya qabeessa jechuudha let's go eat deemnee haa nyaannu jechuudha let's go eat deemnee haa nyaannu so akkuma agartan suni fayya qabeessa okay nyaata fi dhugaatii fayya qabeessa jechuu jirra waan namichi yaadannoo kan irra dhaabbachuudhaan that's healthy suni fayya qabeessa waan namni dhuguu qabudha bishaanii miti kan inni jedhe bishaan namni dhugu fayyaadha jechuudha that's healthy jenneeni so suni wanta fayyaati jechuudha waan ta'uu qabu jechuu jirra gargaaru jirra jechuudha yaada isaa let's go eat deemnee haa nyaannu amma okay so namichi maal deebisa sure let's go sure jechuun maal jechuun beektanii asirratti jechi sure jettu hiikni isaa itti amantaa jechuudha yeroo biraa asirratti immoo maal ta'uu isaati waan san gajjabeessuu isaati jechuudha hayyee akka nama jedhuuti jechuudha sure let's go dhugaa keetii haa deemnu jechuudha sigalee jechaan anjeessan fudhatee jira jechuudha
deemnee haa nyaannu san inilleen sirriidhee haa deemnu gaa jiraame akkas jiraama. Sure, let's go. Akkas jennaa jechuudha. So bifa kanaan haasawaa wal afaan deebistanii nama tokko hojii shaakaltu, nama yoo dhabdan immoo matuma keessanii hojii shaakaltu jechuudha. So haasawaa kana yeroo dhumaatiif haa dhaggeeffannu al tokko. Hi, what do you want to eat for lunch today? I'm thinking about having some rice and chicken. What about you? I'd like to eat pasta. I love pasta with tomato sauce. That sounds delicious. What do you want to drink? I'll have some orange juice. And you? I'll take a bottle of water. I don't drink juice very often. That's healthy. Let's go eat. Sure, let's go. So haasawni kana fakkaata walumaa galatti. Barumsi keenyas kan irraa isa kana fakkaata. Barumsa biraatiin hamma wal deebinutti isin immoo gahee keessan taphachuun dagatinaadha. Gaheen keessan akkuma beektan viidiyoo ijaan argaa jirtan kana bakka laayikii tana as jala tuquudha. Ergasii immoo sheer godhuudha jechuudha nama biraatii fi akkasuma yaada yoo qabaattan viidiyoon kun nutti tolee jira kan biraas itti haafufamu ka jedhu koomentii tana jala nuuf keessu. Kanarraa kanaaf egaa nagaa walitti dhaammanne adda ba'uu qofa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Hamma viidiyoo itti aanu walitti dhufnutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan turaa. Bye bye for now.